beekitti namootiin 36 caalan dhibee busaatiin du'uu fi hanqinni nyaataa jiraachuu aanga'ootiin aanichaa himan. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa waldhabdee Oromiyaa keessaa daandii nagaan akka fala argatu gaafate. Paakistaanitti dhoo'insa boombiin mudateen lubbuun namootaa 52 darbe. Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa televezyiinii waliif raatii oduuwwan galgala kanaaf qabannee isinitti hima. Oduu faana Anabboo Maqaasootii oduu jalqabaatti dabara. Jilli Dr. Abiy Ahmediin durfamu magaalaa Jimmaa daawwateeti jira. Muummeen ministeera FDR Dr. Abiy Ahmed fi Giiftii Duriin Zinaash Taayyachoo durfamu magaalaa Jimmaas daawwataniiru. Jilli hooggantoonni mootummaa federaalaa fi naannolee of keessatti hammate kun piroojektota misoomaa hojjetamaa jiran gamaggamuu fi magaalaa Jimmaa galuu ragaan waajjira muummee ministeeraarraatti argame ni mul'isa. Piroojeektiiwwan gurguddoon haaromsa masaraa mootii Abbaa Jifaar, baddaa bunaa fi kanneen biroo daawwatamuunis gabaafameera. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa beekitti namootiin 36 caalan dhibee busaatiin du'uu fi hanqinni nyaataa jiraachuu aanga'ootiin aanichaa himaniitti jiru. Jiraattotiin gama isaaniitiin dhukkubni kun daa'imman miidhaa akka jirus himaniiru. Daani'el Tasfaayee bal'inasaa qindeesseera. Godinaalee lixa Oromiyaa weerara dhibee busaatiin miidhamaa jiran keessaa godinni Wallagga Lixaaf Qellem Wallaggaa yoo ta'an aanaan beekiif qondaalaa weerara dhibee busaatiin dararamaa jiraachuun erga himamee baatiiwwan 2 darbaniiru. Jiraattonni aanaa beekii hospitaala beekiitti yaalamaa jiran akka himanitti boolla tokkotti nama 2-3 awwaalaa jirra, namni buna danfisee waliif kennullee dhibeeraa jedhu. Humna ittiin fiduun danda'ee uummanni achii hundisaa hojiirra namni jiru hin jiru jechuudha. Inni guddaa isin xiqqaan isaanii ciisaadha. Daa'imman immoo lubbuudhaan qaniitti nama 4 fa'aa awwaalaa oolu qaniitti. Maabara shinii tokko keessatti taasisaan iddoo 15 jira jechuudha. Akkaataan itti daasii ijaaruullee baay'ee nu danqee bakka akka itti dhiifamaa jira. Kan mana tokko keessaa 2-3 duunaan akkumatti walitti salgalma tokko ta'anii dhiisantu jira jechuudha. Kun birraa darbee qabee nu mudatee jira. Daa'imman nu harkatti dhumaniiru, hojiinis hojjetamaa hin jiru jechuudhaan dubbatu. Tajaajila hin qabnu, haguugara hin qabnu, biifaa wayii hin qabnu, akka itti rakkoo guddaan duratti geggeeffamee inni guddaan isin xiqqaan isaa mootiinis ijoolleen hidhumaa jirti. Inni gurguddaa immoo ciisaa hojiinis hojjetamaa hin jiru jechuudha. Qoonqoo adagaa qoonqoo keessas galleerraa jechuudha. Jiraataa kan biraanis itti dabaluun baatii bilaa asitti sababa dhibee busaatiin manni 14 cufameeraa jedhu. Isuma ammaa kana balbalatu cufaa ta'a inni gariin jechuudha. Maatii machi keessa jiru dhumeenaan bakka balbala inni abbaa manaa yookiin namni tokko lama kanaaf mana cufee badee. Irra jaalmaa immoo bakka deegaan meeshaalee wanti nuufsee naannoo gara badiisa irra qotataan jiru, ramataan jiru. Warreen gaddaalee qotataa amma tokko yaalamaa ture. Bara namni alamaas walii gala yaalii dadhabeera bakka. Of dadhabeera bakka. Xumuruma na ta'e. Darbee maani xaragaa jira. Maabara ishee tokko keessatti dura 7-8 irratti dura 7-8 ammas. Salgan yang bawa, salgan yang bawa. Kita boleh tu kita nama-nama, setiap awal yang kami mengenal tu. Ucap tu laba je lah. ऐसे के युग हम डायमंड फिट आमेर भी होगा. और बाजार itu kita cakap, terser pun kan. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa beekii obbo Lataa Bantii yaada bilbilaan waliif TV'f laataniin namoonni 36 dhibee busaatiin yaalamaa osoo jiranii du'aniiru jedhan. Ji'oota sadii asitti namooti 10,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamaniiru. Qabamanii kan yaalaman. Isaan keessaa lammatii namooti 36 sadarkaa dhaabbata fayyaatti du'anii kan jiran. Ta'us argaa akkasii qabna. Garuu hawaasa keessas du'aatiin akka jiru hin dhaga'ama. Garuu kana qulqulleessuudhaaf hojjettoota keenya ogeessotatti erginee ragaa kana qulqulleessaa jira. Gaafa qulqullaa'u mana jechuu dandeenya jechuudha. Kuni kan nama siiqan dhaabbata fayyaa keessatti qofadha. Dhalataa aanaa beekii kan ta'anii fi ispeeshaalistii dhibee keessoo Dr. Fedhasaa Hiisaa guyyoota 10f aanaa beekiitti haala hawaasa naannoo sanarratti qorannoo geggeessuun waan arganiif taajjaban ministeera fayyaa fi biiroo fayyaa Oromiyaatiif gabaasa gochuu himanii jiru. Amma qabatamaa kan hin argine hospitaalota biyyaa qorannoo tokko tureetan kan hin argine qorichi hin jiru. Qorichi isheen jirtu immoo humna nama hospitaala sanatti yaalamuu dhufuun ol. Namoota dhufaniif ga'aa kennu rakkisaadha. Isheen jirtu immoo karaa faarmaasii dhalaa gurguramti baay'ee mi'aadha uummati sana. Kanaaf baay'ee arjantalii
ariifachiisaa tun barbaachisu qoricha sana ittaansii soorsii busaa kana bakka isheen itti walaktu bakka isheen itti facaaftee uummata kana qabdu balleessuun adeemsa keessa. Calluma jennee namoota hospitaala dhufan yaaluu qofti inni yaaluu waan tokkodha garuu adeemsa keessas soorsii isaa balleessuu bakka isheen itti tamsa'aa jirtu sana namarraa namatti bakka isaa itti olaanaa sana balleessuun dirqama natti fakkaata. Kanaadha wanti hin arginu hospitaalli akkuma sababa nageenyaatti jedhee ambulaansii tokkoyyuu hin qabu. Namoota haala hamaa keessa jiran bakka biraatti geessu bakka biraatti hospitaala fiduudhaafis hospitaalli tokkoyyuu hospitaalli sun kan qe'ee masqaliin kennetti gargaaramaa jiran natti fakkaata. Tokko isayyuu darbeetu natti fakkaata malee hospitaalli ambulaansii mataa isaatiin qabu rakkoo hamaa uummatii yeroo ammaa irra keessa jiru rakkoo busaati. Kanaaf furmaata ariifachiisaa barbaada natti fakkaata. Asesmentii geggeessinee hospitaalli sun wantoonni barbaachisan inni yaadnu torba tokkoof akkas asesmentii geggeessinee wantoota tokko barbaachisan beeksifneerraa Oromiyaa Xeenaa Biiroo Fayyaa Oromiyaas akkasumas qaama dhimmi biraadhaa tullee wantoota top barbaachisan wantoota hospitaala sanaaf barbaachisan wanni riippoortii godheef. Suurawwan daa'immanii aanaa beegii miidiyaalee hawaasaa irratti mul'achaa jiran caalaa kan nama suukanneessu ijaan arguus Dooktar Fedhasaan dubbatu. Waan garaagaraa gargaaramanii qotuudhaafis rakkina ture. Akkuma nama si jedhe rakkoo nyaataa hamaa jira. Sooshaal miidiyaa irratti footoo tokko argite suuraa tokko argite dhiyaadha. Suuraan sun baay'inaan kan isaan mul'isan hanqina nyaataa wantoota ol qabatanidha. Gareen waldaa Kiimota Oromiyaa gara aanaa Qondaalaa fi Beegiitti imaluun weerarri dhibee busaa bakkoota kanatti hammaachuu dubbataniiru. Pirezidaantiin waldaa Kiimota Oromiyaa Dooktar Balaayinee Lataa waliif TV'f yaada laataniin lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii baay'achuu ibsuun namoota kana baraaruuf hanqinni dhiigaa qorichaa oksiijinii fi lakkoofsi ogeessota fayyaallee muraasa ta'uu mirkaneessan. Gara akka odeeffannoon waldaa keenyatti qabnutti akka biiroo fayyaarraallee warra godinaarraallee hubannutti egaa akka malee dhukkubni kun babal'atee namoonni dhukkuba busaa kanaan qabaman baay'achuu isaanii quba qabna. Inni kun immoo namoonni dhukkuba busaa salphaadhaan qabamanis ta'ee namoonni immoo gara dhaabbilee fayyaa hojii keessa jiranitti seenanii hojjechiisanii lakkoofsi isaanii guddaa dabalee jira. Egaa akkuma quba beekamu naannoo sanii kan jiru hospitaala beekii jira gara guddaadhaan. Naannoo san buufataalee fayyaa jira keellaa fayyaa fi buufataaleen fayyaa kunniin akka odeeffannoo qabnutti hedduun isaanii sababuma rakkoo nageenyaa kanaan baay'een isaanii cufamanii hojii keessa kan hin jirre ta'uu isaanii warroonni immoo tajaajila keessa jiranillee dhiyeessii gahaa kan hin qabne ta'uu isaanii hospitaalarrallee hakima daayirektera dabalatee hakimni waliigalaa namni 3 qofa dhukkubsataa kaawwaniif kanniinis kan yaalu namni 3 qofa jiraachuun isaa dabalatee egaa hanqinni dhiigaa busaan akkuma beekamu hanqina dhiigaa cimaa fidaa hanqinni dhiigaa jiraachuun hanqinni qorichoota busaa bal'inaan hanqinni kun jiraachuun namoonni immoo achi keessatti dhufanii yoo ciisanii oksijiinii kan barbaadan yoo ta'e hanqinni oksijiinii jiraachuun jenereetarri hospitaalichaa badee ibsaan yeroo badutti namoonni oksijiinii konsantireetariidhaan illee akkaataa itti fayyadaman dhibee jiraachuu. Ittisa dhibee busaatiif qorichoota barbaachisan akka dhibeewwan kaanii argachuun waan ulfaatuuf biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi dhaabbilee deeggartoota waliin ta'uun hojii baraarsoo hojjechuuf sochiitti jirras jedhan Dooktar Balaayineen. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti dursaa garee ittisa dhibee busaa kan ta'an obbo Jawaar Qaasim yaada waliif TV'f bilbilaan laataniin weerarri dhibee busaa godinaalee Oromiyaa 16 keessaa aanota 117 fi bulchiinsa magaalaa 7 keessatti mul'ate akka jiru himan. Rakkoon weerara dhibee busaa Wallagga Lixaaf Qellem Wallaggaa akka hammaatee jirus quba qabaachuu dubbatu. Akkuma ati kaase garuu Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa keessa weerarri baay'ee jira. Aanaalee godina Wallagga Lixaa hunda keessa jira. Qellem Wallaggaa aanaalee akka Daallee Sadii, Daallee Waabaraa, Gaawoo Qeebbee aanota kanneen keessa Sadii Caanqaa fa'aa keessa weerarri baay'ee jira. Rakkoo kana furuufis sochiitti akka jiran obbo Jawaar mirkaneessan. Biiroo fayyaa waan callisee ilaaleen qabu haga ammaatti ogeeyyiin garee
Oofaa akka achi deemanii hojii hojjetaa turanis walumaan dubbannee deeman waan ta'eef quba qabna. Hanqinni dhiigaas naannoo sanitti hin jira. Yuunitii yookaan immoo kilaasterii naannoo sanitti uumamee dhiigni walitti qabamee hanqinni qorichaa kun akka furamuuf yaaliin taasifamaa turee jira. Wanni sun yoo sirriitti jabaataa dhufe amma ta'e hanqina sanii hir'isa amantaa jedhu qabna. Isarraan kan hafe dhibeen kun geessisaa jiru baay'ee guddaa akka ta'e ji'oota 3 darbe kana qofa gara nama 11,000 ta'u komplikeetid malaariyaa dhibee walxaxaa dhibee busaa kan irratti mul'atanii ciisanii hospitaala adda addaa keessatti yaalamaa turani. Kanaaf ispeesifik bakka tokko qofaa miti jechaadha wanni kun bal'atee jira waan ta'eef rakkoo kana kan hammeessu irra caalaatti nageenya oksijiiniin dhabamuun dhiigni gahaa ta'e dhabamuun rakkoo kana hammeessaa akka jiru sirriitti quban qabna. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa Beegii obbo Gaaroomaa Birraatus dhibee kana cinatti hanqinni nyaataa akka jiru ibsuun dhibee kana furuufis dhaabbileen akka Save the Children fi UNHCR waliin dubbachaa jiraachuus ibsaniiru. Karaa UNICEFinis Save the Childrenis as dhufanii maddu dubbisaa jiru, hawaasas gadi bu'anii dubbisaa jiru. Amma danda'amettis immoo wantoota dhukkuba kanaa fi furmaata hin ta'a jedhan qoricha fidanii nuu raabsaniiru hospitaala nuu galchan. Aanota rakkoon nageenyaa jiranitti sababii konkolaattonni ambulaansii illee hin jirreef dubartoonni ulfaallee mana yaalaa geessuu fi namaan baatamuu fi kan danda'u ammoo gaariidhaan geejjibsiifamaa jiraachuu jiraattonni himatan. Dhibee busaa uummata aanaa Beegii hubaa jiru kanaan lomnee immeru geetaanii du'uunsaanis beekamee jira. Ogeessonni fayyaa aanichaa akka jedhanitti dhibee kana hawaasni aanichaa dhibee kanarraa of dandamachiisuudhaa fi meeshaalee ittisa dhibee busaatii fi akka waajjira fayyaatti kennaman seeraan fayyadamuu fi naannolee isaa qulqullinaan akka eeggatu dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Ministeerri Haajaalaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken ammas irra deebiin rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa mariin falakka argatu gaafataniiru. Borumashiitu qindeesse. Ameerikaan ammallee irra deebiin waldhabdeen Oromiyaa keessaa daandii nagaatiin akka fala argatuuf gaafattee jirti. Ministeeriin dantaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan ammallee irra deebi'anii rakkoon nageenya Oromiyaa keessaa marii qofaan akka fala argatu muummee ministeera Federii Dr. Abiy Ahmed waliin bilbilaan dubbachuu isaanii State Departmentiin Ameerikaa addeessee jira. Qondaalli Ameerikaa kun akkasumallee lolli naannoo Amaaraa keessatti jirullee marii karaa nagaa qofaan akka furamuu fi eeggumsi mirga ilmaan namaan akka taasifamu gaafatanii jiru. Oromiyaan walitti bu'iinsa ganna 5 kan haadha hiyyeessaa imimmaan boochisee fi dhiiga dargaggootaa bilashatti dhangalaase keessummeessaa jirti. Naannoon Amaaraallee ammoo diigamuu humna addaa naannichaa hordofee gareen dargaggoota naannoo Amaaraa tafaannoo yookiin ammoo dhumarra qondaaltota mootummaa Itoophiyaatiin Jawwisaa jedhamuun maqaa addaa argatan dantaa Amaaraa qawwee qofaan kabachiisna jechuun lola keessa seenanii mootummaa federaalaa waliin warrukutuu irratti argamu. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken yenna ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed waliin mari'atanitti bilbilaan haasaa taasisan keessatti biyyattii keessatti nagaan akka bu'uu fi waliigalteen marii araaraa qofti akka barbaachisu ibsanii jiru. Ibsii Dipaartimentiin Ameerikaa baase kun akka jedhetti Bilinken dhimma rakkoolee nageenya gaafa Afrikaatiif galmaawwan tokkummaa nageenyaa fi badhaadhina Itoophiyaa waliin qooddatan irratti ministeera muummee Federii Dr. Abiy Ahmed waliin dubbachuu isaanii ibsanii jiru. Itti dabaluunillee ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kun haala naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa jiru irratti yaaddoo qaban eega ibsaniin duuba waldhabdeen kullachuu marii siyaasaatiin furuun akkasumallee ammoo mirgoonni ilmaan namaa eeggumsi barbaachisu akka taasifamuuf ibsanii jiru. Kana maleellee Bilinkanii fi muummeen ministeera Federii Dr. Abiy Ahmed dhimma to'annoo fooyya'aa deeggarsa namoomaa kan deeggarsi nyaataa akka deebi'uuf dandeessisu irratti dubbachuu isaaniillee ibsanii jiru. Marii qondaaltonni olaanoon kunniin geggeessan keessatti ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Bilinken adeemsa ce'umsa haqaa hunda hammataa ta'ee fi amanamaa hundeessuu fi hujii hojjetamaa jiru akka cimsanii deeggaran kaasanii jiru. Kanaan durallee Ameerikaa fi dhaabbileen deeggarsa biyyoota gamtoomanii nyaanni deeggarsa qisaasamaa jiraachuu bira ga'uu isaanii ibsuudhaan baatiiwwan 5 dura deeggarsi nyaataa gara Itoophiyaatti taasisan akka addaan citu murteessanii akka turan ni yaadatama. Dhiyeessii deeggarsaa eegalchiisuufillee hujiin fooyya'aan hojjetamuu akka qabu marii hogganoonni lamaan kun taasisan gidduutti kan ibsame yennaa ta'u ibsi dubbii himaa kanaa akka akeeketu ammoo kana
kanaan alattuu hojiin haqaa ce'umsa amanamaa dhugaa fi hunda hammataan galmaan ga'uu fi hojjetamaa jiru kan jajjabeeffamu ta'uu waajjirri dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa addeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun hagayya 5 ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken ministeera muummee Ifedirii Dr. Abiy Ahmed waliin dhimma nageenyaa badhaadhinaaf tasgabbii Itoophiyaa ilaalchisee bilbilaan mari'atanii akka turan addeeffamee akka tures kan yaadatamudha. Haalli nageenya magaalaa Gondar ilaalchisuudhaan odeeffannoon miidiyaalee irra naanna'aa jiru dhugaarraa kan fagaatee jedhameeti jira. Nageenyi naannichaa mirkaneessuuf hawaasni qaamolee nageenyaatiin wajjin qindoominaan hojjechuu qabaas jedhameeti jira. Uudii Muusaa Bilnesaa qaba. Haala nageenya magaalaa Gondar ilaalchisuudhaan odeeffannoon miidiyaalee garaagaraa irra naanna'aa jiru dhugaa irraa kan fagaate ta'uun Birgaadir Jeneraal Maariyyee Bayyanaa ibsaniitti jiru. Itti gaafatamaan koomaandii poostii magaalaa Gondar Birgaadir Jeneraal Maariyyee Bayyanaadhaan odeeffannoon haala nageenya magaalaa Gondar ilaalchisuudhaan miidiyaalee hawaasaatii fi miidiyaalee garaagaraa irra naanna'aa jiru guutumaan guututti dhugaa irraa kan fagaate ta'uu isaa himaniitti jiru. Tarkaanfii gareen koomaandii poostiidhaan tuuta fiinxaaleeyyii kanarratti fudhate jiruu fi fudhataa jiru maddiidhattis hojii jiraattonni magaalichaa hojjetaniin haalli nageenya magaalichaa fooyya'aa jiraachuu isaatis ibsaniitti jiru. Dabalataanis gareen fiinxaaleeyyii kun garee diina uummataa ta'eefim dhaabota jireenyaafim nagaa Itoophiyaa hin barbaanne irraa ergama fudhachuudhaan namoota nagaa haleelaa turuudhaafim haleelaa jiraachuu isaanii ibsaniitti jiru. Marii uummataa wajjin taasifamee tureen hawaasni gocha badaa garee fiinxaaleeyyii kana ifatti hubachuudhaan sodaa tokko malee kaasaa jiraachuu isaatis koomaandii postichi eeretti jira. Gama biraatiin ammoo qaamonni garee fiinxaaleeyyii kanaa wajjin hiriiran tokko tokko miidiyaalee hawaasaa irratti odeeffannoo sobaa tamsaasuudhaan namoota burjaajessuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanii koomaand postiin magaalaa Gondar ibsee kan jiru yeroo ta'u, akka fakkeenyatti ammoo guyyoota dabran keessa Birgaadir Jeneraal Maariyyeen ajjeefamee jira jechuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti odeeffannoo sobaa facaasaa akka turanis ibsaniitti jiru. Kana maleedhas gareen fiinxaaleeyyii kun waanuma hin taanee fi waan hin fakkaanne akkasumas ammoo odeeffannoo dharaatan dhugaa irraa fagaatte kanneen akka waraana barbadeesseetiin jira, taankii qabannee jirra, xiyyaara kuffifnee jirra jechuudhaan facaasaa kan turan ta'uu isaanii Birgaadir Jeneraal Maariyyeen akeekanii kan jiran yeroo ta'u, kanaafis jaan koomaand postiin hawaasni miseensota garee fiinxaaleeyyii itti yaadanii odeeffannoo sobaa facaasaa jiraniin burjaaja'uu akka hin qabne cimsanii dhaamaniiti jiru. Birgaadir Jeneraal Maariyyeen koomaand postiin garee fiinxaaleeyyii kana irratti tarkaanfii fudhachuu biraachi dabruudhaan uummata wajjin mari'achuun nagaa waaraa buusuuf hojjechaa jiraachuu ibsuudhaan raayyaan ittisaa gahee isaa bifa bu'a qabeessa ta'een bahachaa jiraachuudhas himaniiti jiru. Birgaadir Jeneraal Maariyyee Bayyaneedha dabalataanis gareen isaanii miseensota humnoota gara jabeeyyii buufata poolisii magaalaa Gondar irratti dhukaasa banuun miliquudhaaf yaalan irratti tarkaanfii fudhachuudhaan nagaa magaalatti guutumaan guututti eeguu akka danda'an ibsanii kan jiran yeroo ta'u, raayyaan ittisa biyyaa hawaasa wajjin qindoominaan hojii bu'a qabeessa hojjechaa jiraachuudhas dhaamaniiti jiru. Kun kanumaan osoo jirum nageenya naannichaa iddoo duraan turetti deebisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu naannicharraa dhagahamaa kan jiru hoggaa ta'u, magaalota naannoo Amaaraa garaagaraa keessatti mariin bal'inaan hawaasa wajjin adeemsifamaa jira jedhameetti jira. Akka maxxansi gama waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraatiin maxxanfamee jiru ibsutti yoo ta'e, lammiileen hundi nageenya naannichaa mirkaneessuudhaaf yoomiyyuu caalatti qaamolee nageenyaatii wajjin qindoominaan hojjechuu akka qabanis dhaamameeti jira. Lakkoofsi godaantotaa fi baqattoota gara Ameerikaatti imalanii bara 2023 dhibbeentaa 62 dabaluu aanga'ootiin himaniiti jiru. Irra caalaan isaanii Veenzuweelaa, Heetii, Ikwaador, Chaayinaa fi Anvaagistaan irraati kan dhufan ta'uunis dhagahameera. Beenyaa Shiramuu Balnasaa qaba. Lakkoofsi baqattootaa fi godaantotaa gara Ameerikaatti imalanii kanneen bosona balaafamaa maqaa gaarii hin qabne Paanamaa fi Kolombiyaa gidduu jiru daariin gaappii keessa qaxxaamuranii bara kana gara 400 ol ta'uu Paanamaan beeksisteetti. Paanamaan godaantotaa fi baqattoota 400,230 Kolombiyaa waliin koriidarii kiiloomeetira 265 keessa darban kan galmeessitu yoo ta'u, imaltoonni irra caalaan isaanii Veenzuweelaa, Heetii, Ikwaador, Chaayinaa fi Afgaanistaan irraa kan dhufaniiras jetteetti. Lakkoofsi
kun lakkoofsa godaantotaa fi baqattootaa bara 2022 bosona balaafamaa daangaa Paanamaa fi Kolombiyaa gidduu jiru daariin gaappii jedhamu qaxxaamuranirraa 62 akka caalus Paanamaan ibsiteetti. Paanamaan akka jetteetti guyyaatti namoonni hanga 4,000 ta'an Kolombiyaa irraa qaxxaamuraa jiru. Bosona balaafamaa godaantonni keessa qaxxaamuran kana keessas bineensonni bosonaa sodaachisoo fi yakkamtoonni baqattoota saamanii fi ukkaamsanii fudhatan maallaqa gaafatan akka jiranidha. Bosonni daariin gaappii kiiloomeetira 265 dheeratu kun balaa qabaatus godaantotaa fi baqattoota Ameerikaa kibbaa irraa Ameerikaa giddu galeessaa fi Meksikoo keessa darbuun Ameerikaa ga'uuf abdii qabaniif daandii ijoo ta'eera. Aangawoonni Paanamaa akka jedhanitti lakkoofsi baqattoota bosona naannoo kana keessatti du'an hedduun isaa kan sirriitti hin beekamnee fi du'aatiin hedduun isaanis akka hin gabaafamnedha. Irra caalaan isaanii Veenzuweelaa, Hayitii, Ikwaadorii fi Kolombiyaa irraa yoo ta'an gariin Chaayinaa fi Afgaanistaan ta'us himaniiru. Lakkoofsi godaantotaa fi baqattootaa kun baay'ee guddaa waan ta'eef Paanamaan baqattootaa fi wiirtuuwwan gargaarsaa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti hundeessiteetti. Garuu ministeerri nageenya hawaasa Paanamaa Joon Piinoo akka jedhanitti humna biyyattii ol ta'uu ibsuun ta'us garuu tattaaffii cimaa ta'e gochaa jiraachuus dubbataniiru. Itti aanaan daayirekteera hojii dhaabbata godaantota addunyaa Yuuguchoo Daani'els gaaffii fi deebii Associated Press waliin taasisaniin baay'inni lakkoofsa baqattoota sadarkaa seena qabeessa irra ga'uu isaatiin kana keessummeessuuf ammoo yaaddoon hanqina maallaqaa jiraachuu kaasaniiru. Sochii tasgabbaa namoota saaxilamoo gara Ameerikaatti taasifamaa jiraniif furmaata yeroo dheeraa argachuuf carraaqqiin naannoo bal'aa fi qindoomina qabu barbaachisaa ta'us ibsaniiru. Imalli godaantotaa fi baqattoota naannicha keessatti kanaan dura hin argamne xiyyeeffannoo addunyaa akka barbaadus hubachiisaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara kana hanga gayyaatti rakkoo addunyaa hammaataa jiruuf furmaata barbaaduuf doolaara biliyoona 55.2 akka isa barbaachisu tilmaameera. Garuu kana keessaa 171 qofaaf maallaqa argachuu isaas ibseera. Paanamaa fi Koostaarikaa dabalatee biyyoonni rakkoo baqattootaa kana to'achuuf gargaarsa addunyaa akka argatan kadhachaa jiru. Imalli baqattootaa gara daangaa Meksikoo fi Ameerikaatti dhufan waggoota dhiyoositti baay'achaa kan dhufe yoo ta'u guyyoota dhiyoositti namoonni 1,000 lakkaa'aman guyyaa guyyaan gara Teeksaas qofatti qaxxaamuraniiru. Bara baajetaa 2017tti aangawoonni Ameerikaa baqattoota 310,531 daangaa irratti kan ittisan yoo ta'u bara baajetaa 2023tti ji'oota 11 jalqabaa keessatti ammoo miiliyoona 1.8 ol galmeessaniiru jechuun TRT World gabaaseera. Maaraatoonii Baarliin 49 riikardii addunyaa fooyyessuun kan mo'atte atileet Tigistii Asaffaa simannaan godhameefii jira. Maaraatoonii Baarliin 49 riikardii addunyaa fooyyessuun kan mo'atte atileet Tigistii Asaffaaf buufata xiyyaaraa idil addunyaa booletti simannaan taasifameeraafi. Atileet Tigistii ganama guyyaa har'aatti leenjisaa ishee waliin Finfinnee walitti geessu ministeera aadaa fi ispoortii deetaa ministeera damee misoomaa ispoortii ambaasaadar Masfiin Charnatii fi pirezidaantii federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa gargaartuu komishinara Daraartuu Tulluu bakka argamanitti simannaan taasifameeraafi. Atileet Tigistii Asaffaa maaraatoonii Baarliin 49 sa'aatii 2 daqiiqaa 11 fi maayikiroo sekondii 53 xumuruun riikardii maaraatoonii addunyaa dubartootaa fooyyessuun ishee kan yaadatamudha. Paakistaanitti dhoo'insa boombii mudateen lubbuun namoota 52 darbe. Pakistaan keessatti gocha badiballeessuu dhoo'insa boombii namoota amantaa fi walitti qabaman irratti raawwatameen yoo xiqqaate namootiin 52 yoo du'an kanneen 50 ta'an immoo madaa'aniitu jiru. Haleellaa kanaaf hangammaatti qaamni itti gaafatamummaa fudhatee kan hin jirre yoo ta'u biyyattii keessatti haleellaan gareewwan hidhatanii raawwataman baay'achaa akka jirus dhagahameera. Kun immoo filannoo biyyattii baatii ammajjii dhufu keessa geggeessuuf jirtu balaaf saaxiluu malas jedhameetu jira. Mootummaan biyyattii garee hidhattoota Tarkii Taliban Pakistaan jedhamu beekamu gidduutti waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabuu isaa hordofee bara darbeerraa eegalee biyyattii keessatti jeequmsi hammaan uumameetu jira. Gareen hidhattootaa kun erga bara faranjoota 2007 hundeeffame as Pakistaan keessatti haleellaa hamaa raawwachaa kan jiru yoo ta'u haleellaa jimaata darbe raawwate kana garuu akka hin raawwanne beeksiseetu jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Wal Ifraati oduuwwan galgala kanaaf qabanne kana fakkaatu. Nagaan tura.